Waajjirri dhimma dubartootaa fi daa'imman bulchiinsa magaalaa Adaamaa karoora tajaajila lammummaa gannaa irratti hooggansaa fi jaarmiyaalee dargaggoota waliin mari'ate. Haasawa baniinsaa kan taasisan itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Addeen Seenee Mohaammed akka jedhanitti bara darbee tajaajila lammummaatiin fayyadamuu hawaasaa mirkaneessan qarshii biliyoona 1.3 olitti tilmaamamu hojjechuun danda'ame bara kanas cimsinee itti fufsiisuu qabna jedhan. Hojiiwwan tajaajila lammummaatiin hojiiwwan misoomaa fayyadamummaa hawaasa keenyaa mirkaneessuu danda'an tilmaama maallaqa biliyoona 1.3 olitti tilmaamamuun hojii bal'aan hojjetamaa kan ture. Bara kanas hanga ammaatti yoo xiqqaate hojiiwwan tajaajila lammummaatiin hawaasa keenya bal'aa dargaggoota, dubartoota, harka qalleeyyiis dabalatee fayyadamaa taasise hanga ammaatti raawwii jiruun maallaqa tilmaama biliyoona 2.7 oliin hojiiwwan inisheetiivii dabalatee hojii babal'aan hojjetamaa kan ture jechuudha. Gabaasni karoora tajaajila lammummaa gannaa bara 2017 dhiyaate keessatti akka magaalaa Adaamaatti hojiilee tajaajila lammummaatiin qarshii biliyoona 7 olitti shallagamuun kan hojjetamuu fi hawaasa magaalichaa 150,050 fayyadamaa kan taasisu ta'uu ibsameera. Hirmaattonni tokko tokkos akka jedhanitti tajaajila lammummaatiin bara kana hojiilee boonsaa fi fakkeenyummaa qabu hojjetamuusaa ibsuun karoora jalqabbii tajaajila lammummaa ganna kana gaggeeffamu keessaa ijoon maatii harka qalleeyyii gargaaru arjooma dhiigaa gaggeessuun sochii uumuu qabna sagantaa nyaata barataa cimsuu buusaa gonofaa fi biroo irratti hirmaannaa kan taasisan ta'uu ibsan. Humna dadhabaa fakkeenyaaf maatii barattoota isaa mana barnootaa galfachuu hin dandeenye meeshaalee barnootaa dhiyeessuufiidhaan dhaloonni kun akka baratu gochuu humna mana yaalaa keessatti miidhamee jiruuf dhiiga argachuu hin dandeenyeef dhiiga arjoomuun inni kunis humna dadhabaa maallaqa ofiitiin waa godhachuu hin dandeenye tajaajiluudha jechuudha. Waliigala kenni tajaajilaa rakkoowwan bulchiinsa gaarii furuu humna dadhabaa cinaa dhaabbachuu. Maal jedha Oromooni? Inni waan qabu kenne doqnan jedhamu. Inni waan qabu kenne doqnan jedhamu. Inni uffata tokko qabu isan qabneef tokko yoo ofirraa fuudhee kenneefi inni biliyoona isaa ta'u miliyoona isaa ta'u kan kenne tokkuma jechuudha. Waggoottan dabarsine kan waan uummanni keenya irraa fayyadamuu danda'u bal'aan isaa hojjetamee jira jechaadha. Kun immoo yoo hojjetamuu kan danda'e keessatti iyyuu tajaajila lammummaa kanaan hawaasa keenya akkam goonee gargaaruu qabna waan jedhu sun irratti mari'atame hawaasni abbootiin qabeenyaa hoggansi keenya sadarkaadhaan jiru waan irratti waliigaleef tajaajila lammummaa kanarraa hawaasni keenya akka fayyadamu keessattuu hawaasni harka qalleeyyiin sadarkaa gadiirra jiran akka fayyadamaniif hojii bal'aan hojjetamee jira jechaadha. Bara kana soo fudhanne akka kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti tajaajila lammummaatiin hojiin lakkaawamuu danda'uu fi lafarratti mul'achuu danda'u bal'inaan hojjetameeti kan jiru. Inni guddaan gargaarsa kana keessatti deeggarsa kana keessatti iyyuu coba paartiin keenya sadarkaadhaan hawaasa taatiif godhaa jiru keessatti hojii bal'aatu hojjetamaa ture waan ta'eef hojiin kun almost sirna ta'ee lafa qabachaa jira jennee afaan guutuudhaan dubbachuun hin danda'ama jechaadha. Abbootiin qabeenyaa keenyas namoota kanaaf gaafii yoo dhiyeessin komiin qaban jechaadha baay'een isaanii hirmaatu. Itti gaafatamtuun dhimma dubartootaaf daa'imman bulchiinsa magaalaa Adaamaa Addee Rayisaa Junayddiin akka jedhanitti guddina magaalichaa dorgomaa gochuun cinaatti tajaajila lammummaa ganna kana keessa dargaggoonni dubartoonni abbootii qabeenyaa fi biroo hirmaachisuun giddugala dargaggoota daa'immanii qulqullina magaalichaa qulqulleessuu ashaaraa magariisaa fi biroo keessatti qooda keessan bahuuf karoora baafannee kana waliin taanee milkeessuu qabna jedhan. Akkuma beekamu magaalaa Adaamaa magaalaa hariiroo kursii argatteetti hojii magaalaa Adaamaa keessa hojjetamu kun kamiyyuu istaandardii isaatti eeggate. Hojii pirootummaa jennee salphisnee waan qabnurraa jennee salphisnee ilaalu osoo hin ta'in yaadni kennallee humni kennallee deeggarsi kennallee istaandardii magaalaa Adaamaatiin kan madaalu ta'uu qaba jechuudha. Maaliif magaalaa gurguddoo hojii dorgomaa jirra. Magaalaa gurguddoo hojii yoo dorgomu hojii boonsa hojii humna kennaan ilaala hojii haala beelumaan hojjenne ittiin beekamtii argannu waan ta'eef beekamtii osoo ta'e hojii ittiin eebbisamullee waan ta'eef. Itti gaafatamaan ijaarsa paartii badhaadhina magaalaa Adaamaa obbo Adam Faqoo akka jedhanitti karoora tajaajila lammummaa ganna kana keessatti hojjechuuf karoorfame koree sadarkaa gadiitti hundeessuun hawaasa hirmaachisuu fi milkaa'ina karoorichaatiif ga'ee keenya bahuu qabna jedhan. Harka qalleeyyiidhaa fi mana
dabalataa ijaarra yoo jenne eessatti eenyu risoorsii maaliin fakkeenyaaf jechuudha. 14 akkasitti ragaa sirriitti adda baasne karoora keenya goonee qabachuudha jechuudha. Hojiin tokkoffaa sirriitti goone. Itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Addeen Seenee Mohaammed kallattii kennuun akka jedhanitti tajaajila lammummaa yaadama ida'amuurraa burquu ibsuun galmoota afran akka magaalichaatti xiyyeeffatamee hojjetamaa jiraachuu hubannoo bal'inaan kennuu sirna baniinsaaf hawaasa bal'aa hirmaachisuu qabna jedhan. Sirna baniinsaa kenna tajaajila akka magaalichaatti waxabajjii 15 kan jalqabuu fi duulli kunis ji'oota 3 kan turu koree hundaa'ee jiruun kutaalee magaalonni hunduu karoora bahee jiru kana raawwachuun hirmaannaa ho'aa taasisuun muuxannoo kanaan dura qabnu cimsinee itti fufsiisuus qabna jedhan Addeen Seeneen. Inisheetiiviiwwan jalqabne baay'een jira. Waan duratti karoora keessatti ka'e kanaan alatti magaalaan keenya inisheetiivii kaafteeriyaa wajjin wal qabatee hojjetaa mootummaadhaaf jalqabee jira. Iddoo tursiisa daa'immanii kallattiin kun osoo hin kennamin dura bulchiinsi magaalaa kutaaleen magaalaa aanonni waan baay'ee jalqabdaniirtu. Isa san kan hin xumurin xumursiisu kan eebbifamu eebbisiisu. Karoora haaraa immoo iddoowwan hojiin kun waliin gahinitti ganna kana keessa karoora kana keessa galfannee hojjechuu qabna jechuudha.